murteen waan harkaa qabnu sin dhageessisa. Poolisiin magaalaa Burraayyuu qondaalota olaanoo ABO mana murtiitti osoo hin dhiyeessin hafu iyyatni dhiyaate qaama bilisa baasuudha waan ta'eef iyyattoonni kun qaamaan dhiyaachuun barbaachisaa ta'e waan argameef jedhee manni murtii irra deebi'ee ajajee jira. Kibba Itoophiyaa hawaasaatti abbaan nama ilma isaanii ajjeeseef dhiifama godhan. Tolijee gadaa'ii haalle tafarradannaa maarramee beet gabba. Namichi ilma koo ajjeese itti murtaa'ee mana hidhaa seeneera. Utuu inni hin argin duuba isaarraan deemee miila isaa qabadhe. Bal'inaan itti deebina Afgaanistaanitti kirkirii lafaa namoota 1,000 ajjeesuuf oduuwwan gaggabaaboo biraas harkaan qaba an beekaa Toomaati. Afgaanistaan keessatti kirkira lafaan namoonni 1,000 ta'an du'anii hedduun ammoo madaa'uu qondaalli Taalibaan BBC'tti himan. Balaa bulchiinsa paaktikaa keessatti mudate kanaan lafa sigigaatee fi manneen jijjigan suuraaleen achi bahan ni mul'isu. Hirphaa Gammachuu dabalee isinitti hima. Waggoota 20 keessatti kun balaa kirkira lafaa Afgaanistaan miidhasa guddaadha. Hoogganaa odeeffannoo bulchiinsa paaktikaa kan ta'an Mohammad Amin Azii fi namoonni 1,000 lubbuun isaanii darbee 1,500 immoo akka madaan BBC'tti himaniiru. Itti dabaluunis gartuuleen lubbuu baraarsaa ammayyuu gamoowwan jijjigan jalatti namoota awwaalamanii jiranis barbaadaa jiraachuu himaniiru. Kirkirri lafaa kun jalqaba bakka magaalaa Khost irraa kiiloomeetira 44 fagaatee jiru halkan sa'aatii 7:00 yeroo uummanni rafee jirutti qaqqabe. Taalibaan gargaarsa idil addunyaa gaafachuu isaanii UNICEF damee Kaabul irraa Sam Moort BBC'tti himaniiru. Afgaanistaan keessatti yeroo balaan kirkira lafaa uumamu miidhaa guddaa kan geessisu keessumaa manneen baadiyyaa hedduun cimina kan hin qabne waan ta'aniif waldhibdee waggoota hedduuf Afgaanistaan keessa tureen biyyattiin humna ittisaa balaa kirkira lafaa fi balaa uumamaa biroo akka hin jabeeffanne taasiseera. Kirkirri lafaa kun cimina maagniitiyuudii 6.1 fi gadi fageenya kiiloomeetira 51 akka qabu ogeessonni ibsaniiru. Kirkirri kun hanga fageenya kiiloomeetira 500 Afgaanistaan, Paakistaanii fi Indiyaa keessatti dhaga'ameera. Poolisiin magaalaa Burraayyuu qondaalota olaanoo adda bilisummaa Oromoo 4 mana murtii magaalichaatti akka dhiyaatan ajajame hin dhiyeessin hafu abukaatoon isaanii himan. Qondaalonni olaanoo kunneen kan galmeen himata isaanii irraa cufamee jiru yoo ta'an iyyata qaama isaanii bilisa baasuu abukaatonni mana murtiitti dhiyeessan bu'uura godhachuun ture har'a mana murtiitti poolisiin akka dhiyeessu kan ajajame. Zalaalam Taaddasaa abukaatota isaanii keessaa tokko kan ta'an obbo Damseef Qaaduu dubbisee ture. Mikaa'el Baqqalaa Daawwii Qabdataa lammii beenyaa gadaa gabbisaa kan jedhaman jechuudha. Isaan kana arfaniidhaaf poolisiin akka dhiyeessu manni murtii kana jedhee ture. Mana murtii magaalaa Burraayyuu isaan jedhee ture. Haa ta'uutii garuu poolisiin hin dhiyeessine sababa dhiyeessuu hafeefis wanta nuufsee jiru. Gara sin dhiyeessine sababa ajaja mana murtii irraa raawwachuu hafeefis wanta nuufsee jiru. Sa'aatii 3tti ture. Haa ta'uutii garuu hanga sa'aatii 4:00 eegee dhaddachi tarii yoo rakkoon loojistikii jiraate yoo tursanii fidan beeku waan ta'eef turree eegna jennee hanga sa'aatii 4:00 dhaddachi kan eegaa ture. Waan hanga sa'aatii 4:00 eegame waan hin dhiyeessineef manni murtii ajaja itti aanu kan inni kennu jechuudha. Iyyatni dhiyaate qaama bilisa baasuudha waan ta'eef iyyattoonni kun qaamaan dhiyaachuun barbaachisaa ta'e waan argameef jedhee manni murtii irra deebi'ee ajajee jira. Gaafa 27 ji'a 4/2014 sa'aatii 4 irratti akka dhiyeessanidha kan inni irra deebi'ee ajaje akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. Tole himanni isaanii sadarkaa naannoo Oromiyaatti akka dhiyaataa ture quba qabna ture kanaan dura mana murtii Burraayyuutti dhiyaachuun isaanii durumayyuu himanni kan irratti baname achittidha moo maaliif? Asitti akka dhiyaatu kan godhamee fi yeroo ammaa kana warreen amma maqaa isaanii waamee iyyata isaanii kun mana murtii Burraayyuutti dhiyaate kun qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuutti argamu iddoo isaan jirantu achidha yeroo ammaa kana jedhameeti achi jiraachuun isaanii adda baheetudha mana murtii Burraayyuutti iyyanni qaama bilisa baasuudha. Iyyanni amma dhiyaate himata osoo hin taane qaama bilisa baasuu kan jedhamu habees korpes kan jedhamu kanatu dhiyaate. Sababiin isaa kanaan dura qorannoon geggeeffamee garee kaan himachiisu jedhamee galmeen irraa cufameera yakka tokkoyyuu hin qaban jedhamanii akkaanis yeroon beellamaatti gaafatamee yeroon beellamaas
kennamee xumuramee wanti himachiisuu danda'u waan hin jirreef galmeen hundumtuu irraa cufamee jira. Namni tokko immoo yakka kamirraayyuu bilisa jedhamee yakka hin qabdu jedhamee galmeen erga irraa cufameeti sababatti mana hidhaa taa'uuf hin qabu. Jarreen kun immoo yakka tokko yoo osoo hin qabaatin to'atamanii taa'aa jiru waan ta'eef iyyata qaama bilisa baasuu jedhamu habees korpes jedhama ingilisti isaa. Iyyata qaama bilisa baasuu namni tokko yakka malee taa'uu waan hin dandeenye jechuudha. Mana murtii magaalaa Buraayyuutti sababa dhiyaateef teessoodhaan qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu harka jiru iyyattoonni kun kanaaf. Gidduutti immoo oduu gaggabaaboon isinitti hima. Jiraattonni godina Wallagga Lixaa aanaa Gimbii ganda tolee haleellaa sanbata darbee hidhattootaan raawwatamerraa hafan gargaarsa nyaataa gahaa argataa hin jiru jechuun komatan. Haleellaa kanaan namoonni 300 siqan ajjeefamuu, manni jireenyaa hedduun gubachuu, qabeenyaa fi horiin isaanii jalaa saamamuu jiraattonni kunneen himaniiru. Paartiin badhaadhinaa ibsaarra baaseen tarkaanfiin seeraa kabachiisuu cimee akka itti fufu kallattii kaa'uu yoo ibsu, ABO fi KFO'n ajjeechaan raawwatame qaama walaba ta'een akka qoratamu ibsa baasaniin gaafataniiru. Itoophiyaa Injiinariing Group jalatti kan argamu warshaan meeshaalee qonnaa Adaamaa maallaqa uummataa birrii biliyoona 10 ol qisaasessee akka jiru biiroon Ooditara Muummicha Federaalaa hime. Hooggantuun Ooditara Muummicha Federaalaa Aadde Masarat Daamtee maallaqni kun liqaa fi galii gurgurtaa walitti qabuu keessatti qisaasame jechuun paarlaamaaf gabaasa dhiyeessan. Mucaan biliyeenara addunyaa kanaa Elon Musk maqaa fi saala jijjiirachuuf akkasumas abbaa ishee waliin hariiroo qabdu akka adda cituuf iyyannoo galfatte. Namni waggaa 18 dhiira ta'e dhalate Jaaveer Alexander Musk akka dubaraatti akka beekamuu fi maqaan isaas Vivian Jenna Wilson akka jedhamu mana murtii Los Angelesitti iyyate. Ameerikaan hamma nikootiinii sigaarawwan biyyattii keessatti gurguramanii sadarkaa gadi aanaa araada namatti hin taanetti xiqqeessuu fi White House kibxata akka beeksisetti murteen kun du'a sababa kaansarii dhufu akka malee xiqqeessuun galma bulchiinsa Baayiden gama kanaan qabatan ni milkeessa. Ilmi mootii Saawudii Arabiyaa Mohammed bin Salmaan ajjeechaa gaazexeessaa Jamaal Khashoggi booda yeroo jalqabaaf Tarkii daawwataa jiru. Jamaal Khashoggi bara 2018 imbaasii Saawudii Tarkii magaalaa Istaanbul keessa jiru keessatti ajjeefame. Ulleen gaggabaaboo isaanuma kana. Itti aansinee waa'ee manguddoo nama ilma isaanii ajjeeseef dhiifama godhanii isinitti himna. Obbo Maatiyaas Dastaa magaalaa Hawaasaa keessatti waggoota 30 hojii ijaarsa manaatiin beekamu. Caalaatti kan beekaman garuu mana isaanii keessatti waajjira xiqqoo banachuun tajaajila araaraa kennaniini. Manguddoon kun nama ilma isaanii ajjeeseef dhiifama gochuun isaanii ammoo caalaatti akka gurra horatan isaan gargaareera. Akkamii fi maaliif nama ilma isaanii ajjeeseef dhiifama akka godhan gaafannee turre. Namichi ilma koo ajjeese itti murtaa'ee mana hidhaa seeneera. Ani immoo hojii araaraaf gara mana hidhaatti waan deddeebi'uuf guyyaa tokko namoonni sunoo isaa sanadha jedhanii fagoorraa natti agarsiisan. Utuun hin argin duuba isaarraan deemee miila isaa qabadhe. Maaf miila koo qabatte jedhee na gaafate. Bishaan qabadhee waan hin tureef miila keessirraa dhiquufani jedheen itti dubbadhe. Maaliif yeroo naan jedhu ilma koo kana ajjeese sidha. Har'a garuu ani siin jaaladha jedheeni lafarra gangalate. Yeroos hin gangalatiin asiin hiikamtan jedheeni. Sana booda dhimmicha gara boordii dhiifamaatti geeffamee innis hidhaaraan hiikame. Kanuma dhiifama gochuun ana miti dhiifama kan godheef Waaqayyoo gooftaa koodha malee. Wayita nama ilma isaanii ajjeese kanaaf akkanaan dhiifama gochuun akka inni mana hidhaatii hiikamu gargaaran miirri maatii isaanii maal akka ture obbo Maatiyaas akkas jedhu. Ani yeroon dhiifama godhuufitti obboleonni isaa fi maatiin kee biroon sitti mufatanii jedhanii kan na gaafatan turaniiru. Anis isaanii hin beeku. Amma kan sammuu koo na ajajaa jiru akkan dhiifama godhuufidha. Isa kaan Waaqayyootu beeka jedheen deebiseef. Kanaaf ijoolleen koos Waaqatti waan amananiif waa'ee hojii araaraa koo waan beekaniif homaa waan biraa hin dubbanne. Gooftaa Yesuus Kiristoos utuu cinaachisaa waraanamuu dhiifama godheera miti. Ana akka Yesuus Kiristoos ta'uuf jedhe osoo hin taane waan ani godheeru isinis ni gootu jedhee utuu miila dhiquu Gooftaa Yesuus waan dubbateef anis miila dhiqaa kana kanan godhe hafuura Gooftaan kunaaf kenneeni. Namicha kana ergan dhiifama godhee fi hiikamee booda arganii hin beeku. Maatiin isaa eenyu akka ta'anillee hin beeku. Dhiifama gochuu koofitti ani guyyaa hundaan gammada. Sagalee Waaqayyoo waan ta'eef gammachuutu natti dhaga'ama.
Manguddoon waggaa 85 kun ilmi isaanii Israa'el jedhamu bara 1998 akka ajjeefame himu. Haala yeroos ture yaadatan. ጎበዝ የሚሰራ ልጄ ነው በጣም ይሰራል ሞያ አለው ilma koo isa cimaa ture dandeettii qaba ture baay'een jaalladhaani intala kutaa 11ffaa barattu qaba ture ajjeefamuu isaa kanan dhaga'e halkan sa'aatii 5tti ture namni bakkeetti wal loluu dhaga'ee gurbaan gad ba'ee ture yeroo sanatti haati warraan koos lubbuun turte namoota kaan waliin gara bakkichaatti fiiganii deeman aan gad jilbeeffadheen waaqa kadhachuu eegale sana booda yeroon achi ga'u poolisiin ragaa sassaabanii qorannoof gara hospitaalatti geessanii akka laalluuf nuuf eeyyaman. Obbo Maatiyoos waajjira araaraa qe'ee isaanii keessatti banatanii tajaajila kaa'ee galan osoo mucaan isaanii ajjeefamiin naannoo bara 1995 ture. Ergasii namoota wal dhaban hedduu araarsuu himu. Namni himata dhiyeesse yeroo gara waajjira koo dhufu jilbeeffadheen miilla isaa dhiqa. Maanguddoon akkanaa namni hojii koontiraaktara hojjechaa ture abbaa ijoollee kan ta'e akkanaan miilla dhiqu jedhanii tole jedhu. Xumura irratti walleen aadaa guyyoota muraasa dura artiist Daangaa Haayileyyesuus Qananii mata duree shillimii jedhuun weellistee aadaa dagatame baasuun fudhatama argateera. Qophii keenya kaleessaa keessatti ogeettii aadaa fi viidiyoo wallee kanaa irrattis kan hirmaatan aadde Zaaraa Duubee dubbisuun maalummaa sirbichaa isin biraan geenyee turre. Walleen kun sirna fuudhaa fi heerumaa aadaa Oromoo Arsii keessatti yeroo shamarri tokko heerumtu goshoon yookiin hiriyoonni ishii kan sirbaniif akka ta'e aadde Zaaraan nutti himanii turan. Aadaan kun wayita ammaa akkam jira? Kunuunfamee dhalootatti akka darbu wanti hojjetamaa jiru maali jedhee aadde Zaaraa gaafadheen ture. Deebiin isaanii kunooti. Laafiinsi jira namni amma garamitti deemaa jira gara ammayyummaa kanatti deebi'ee ammayyummaa kana naannessitu jira mana cidhaatti illee argitaniitiin jettanii akkasitti walii jechuusan hiriyyaan isiin qabdu akkasitti teessee jechuu caalaa wama kaaseettatti waraabame kanaanii caqasanii sirbuun jira sirba durii kana irra gara sirba ammayyaa goruunuu jira sirbuma ammayyaa kanaayyuu kamana shamarree heerumtuutti sirbamuu fi kamana gurbaa fuudhuutti sirbamu waliin makanii sirbuun kun jira kun amma sila akka seeraatitti sirbi amma ijoolleen shamarran sirban kunni hiriyyatti sirban mana gurbaatitti sirbamu mana gurbaatti ka sirbamu ashwaashilatti sirbamu kabraatii miti ijoolleen maan sirba baaftuuyyuu ijoolleen mammaani artistoota kunniinu isa mana gurbaatti sirbamuu fi isa mana mucayyootti sirbamu wal keessa oofanii sirbuun jira inni amma uumee ganama aadaa uummata oromootitti inni mana mucaatitti sirbamu mana mucaatitti sirbamu malee mana mucaatitti sababni sirbamuuf hin jiru inni mana mucaatitti sirbamu ammoo mana mucaatitti wanni sirbamuuf hin jiru amma fakkeenyaaf obbee daamee obbiyyoo daamee daamaa aayyaa firri garmaame akka raaseen dibee mataa kee akki baasuun dhibee abbaa kee si geeggessaa manni kee eessaan mana mucayyoo kan amma fedanii mana mucaatitti sirbuun jira kaaseetta kana bananii inni sirriin mana gurbaatitti ka sirbamuu qabu ashilaa eefoo lama ashilaan kiyyaa eegale lama ililsii jennee rabbisii kenne yoo gamaa bu'u xilaan daakee hoo hin nyaatu harqee harki daakee hoo hin nyaatu harqee baaburaa malee hin fuudhu sanyii taajuraa malee amma isa jajaaran jechaadha araddaa gamaa re'een madhatte idaayyaan gallaan qe'een gammadde ililsii jennee rabbisii kenne kun amma kamana mucaatti sirbamu kamana mucaatti sirbamu kana ammoo as fidanii mana mucayyootitti yoo sirban hin ta'u jechaadha kana akka adda baafatan hubannaan laafiinsi baay'ee jira namni garuma ammayyaa kanatti dabuu waan jiruuf akkam goonee isa kanniin maatiin maal irratti hojjechuu akka qabu ijoollee akka hubachiisuu qabu mana barumsaa irratti amma barnoota aadaa jedhanii ka barsiisantu jira barnoota aadaa kana keessattuyyuu barsiisonni afaaniif aadaa barsiisan kunniin isaannan kanniin adda baasanii akkamitti barsiisuu akka qaban wanni hojjetamaa jira haa ta'uuti laafiinsa guddatu jira namni garuma ammayyaa kana goruutu jira hubannaan jirullee baay'ee laafaadha kun irratti ciccinee manguddoota keenya faawwata keenya biraa finneetiin dhalataan kun akka qabatu gochuun gahee qaama sadarkaadhaatiin jiru keessattuu waajjira aadaa turizimii sadarkaan jiruu fi gumii hawwatii siinqeetiif abbootii gadaa hawaasa keessa jiranii fi keessaa filataman sanniin akkamitti waa yaadachiisuu qaban waan jedhu kana irratti hojjenneen alatti laafiinsa guddatu jira jechuu barbaadeetu. Dhaggeeffattoota keenya xumuruu koon dura oduu gabaabaa tokkoon irra sinii buusa. Ilkaan qabsaa walabummaa fi ministeera muummee jalqabaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo Paatiriis Lumumbaa waggoota 60 ol booda Beeljeem irraa gara biyyaa deebi'e. Paatiriis Lumumbaa bara 1961 finciltoota Koongoo fi loltoota Beeljeemiin erga ajjeefamee booda reeffi isaa asiidiin dhabamsiifame wanti hafe ilkaan isaa kana qofa ture. Ilkaan isaa kun sanduuqa reeffaan godhamee kamisa dhuftu jala bultii guyyaa walabummaa biyyattii irratti akka awwaalamu himameera. Sagantaan galgala kanaa kanumaa bor walitti deebina. Horaa bulaa.